Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti himu ana muhaa Oromooti hammadhuma sagantaatti nu wajjin turan afeerraa keenya gamanuman viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa koonyaan Gujii Lixaa keessa sossa'u lola humna diinaa irratti baneen aanaa Bulee Horaa Gandaa Burqaadhaa balaa ejersaa foora iddoo addaa immoo haroo dannabaatii fi gamakaan magaalaa gudditti godinicha Bulee Horaa Ganda Duwwaa lama iddoo addaa dolchaarratti ammoo tarkaanfii fudhateen humnoota saamtota uummata Oromoo rakkisaa turan 18 ammoo biyya nyaachisuudhaan 9 ammoo maloo dandammii hin qabneen adabee akka jiru himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ittuma fufiinsaan aanuma Bulee Horaadhaa Gandaa qilleensa mokkonniisaa irraa ammoo waraana Abiyyi osoo isiin gara godina sochootuu iddoo sadiitti ammoo itti marsuudhaan lola irratti baneen ajajoota isaanii dabalatee ammoo 34 battalatti yommuu awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisu 25 ammoo maloo dandammii hin qabneen adabee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa godina jala seenuudhaan abbaa naqaa erga magaalattii guddoo marsee ammoo kaabinootaa fi waraanni Abiyyi magaalattii gadhiisuudhaan akka baqatanis godhee jira. Ergasii ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waajjira maadhee waraana mootummaa Abiyyi amma kan ta'e biddaan daaraa godhee jiraachuu himee jira. Gama meeshaatti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn dogdoqqee dabalatee konkolaataa boojuudhaan galidantaa qabsoo bilisummaa Oromootiifis oolchee akka jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kan Izii kibbaa hedduus barbadeessee akka jiru himee jira. Izii kibbaatti ammoo erga waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota mootummaa gubbaa aanee ajajaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kan Izii kibbaa ajajoota waraana sadii ammoo walitti qabuudhaan afaan shanee keessanuu keessanii humna keenya ammoo shaneen akka balleessitullee isintu godhe meeshaawwan adda addaa gurguddoon ammoo akka harka shanee seenus isintu godhe jechuudhaan walitti qabuudhaan akka harka shanee jirutu himamee jira. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad lola Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo kan injifatamee fi abdii murannaa keessa galee ammoo bakka hedduttis walafaan deebi'ee rasaasaa wal akaawaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Jiddu galeessa Oromiyaa gama kaan lixa Oromiyaa fi akkasuma kibba Oromiyaattis kanneen bobbaafaman mootummaan abdii akka irraa hin qabnee fi shakkii guddoo irra qaburraa ammoo kan ka'e humnoota kanneen ammoo torbaaniin jijjiiraa akka jirus himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa bakka mara keessatti ummataa wajjin ta'uudhaan waraana Abiyyi Ahmadis kokkee qabaa jira. Kunis ammoo muddamsu jabduu yeroo ammaan tana mootummaa federaalaatii fi gama kaaniin kan naannoo Oromiyaa cunduratti illes uumaa jira. Ijoolleen Oromiyaadhaa tokkummaa isaanii jabduu akka sibiilaatiin ummataa wajjin ta'anii waraana Abiyyi Ahmad dura dhaabbachuu irratti argamu. Injifannoo guddas goonfatanii lafoota haaraas gandoota baadiyyaatii fi magaalota hedduus yeroo ammaan tana qabachaa akka jiran himaa jiru. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromootii fi qondaaltonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo kan WBOdhaa ammoo dhaadannoo mootummaa Abiyyi Ahmad kana waraanni bilisummaa Oromootis hin badu jechaa jiru. Lola yeroo ammaan tana Oromiyaa gubbatti labsame kana uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoodhaa bakka mara tokkummaadhaan waraana bilisummaa Oromootii wajjin ta'anii dura dhaabbachuus akka qaban ergaan jajjabduun hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo WBOrras darbaa jirti. Lixa Oromiyaatti magaalaa Beegii waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu fixuunsaatis baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Beegitti waraana Abiyyi Ahmad 80 ol fixuudhaan hedduu isaanii madeessee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana Abiyyi Ahmad kokkee qabee humna Beegii buufatee jiru ammoo 300 ol daaraa gochuudhaaf lola jalqabeen ammoo adda facaasetti ajajoonni waraana Abiyyi Ahmad WBOn humna guddaa dabalatee nu marsaa jira jechuudhaan akka waraanni biraa ammoo isaaniif ergamu gaafatanitti mootummaan Abiyyi Ahmad lixa Oromiyaa Beegii fi Qeellam Wallaggaa Gidaamirraa ammoo niitoorkis addaan kutee jira. Abaawo shaneen humna guddaa nutti bobbaasee nu marsee jira. Humna dabalataa barbaanna jechuudhaan ammoo ajajoonni olaanoo iyyoo humna dabalataa
dabalata gaafatanis ammoo oboon daandii gara beekii geessu ammoo dhuunfachuun humni biraa ammoo akka hin seenne gochaa jiraachuun simamee jira. Waboon kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa fi gama kaaniin jiddu galeessa Oromiyaatti injifannoo boonsaas galmeessaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad bakka adda addaatti bobbaasu guyyuma guyyaa marsuudhaan fixuu gubbattis argamanii. Yeroo ammaan tanaa humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin kibba akkasuma ammoo lixa Oromiyaattis injifatamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii ofirraa qolannaadhaa waraana mootummaa gubbatti gaggeessaa jiru. Yeroo ammaan tanaa ammoo injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuus kan himaa jiru hoggaa ta'u humnoota naannolee garaagaraarraa gama kibba Oromiyaa fi akkasuma jiddu galeessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti bobbaafaman hedduu isaanii barbadeessee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii yeroo ammaan tana mootummaan gaggeessaa jiru kana ammoo gufachiisee akka jiruu fi opereeshinii yeroo ammaan tana mootummaan gochaa jiru kanaanis humnoota mootummaa hedduus fixee hidhannoo gurguddoo ammayyaawaa ta'anis irraa hiikkatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoodha beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee fi kutaalee Itoophiyaa adda addaatti haleellaa raawwachuudhaaf socho'aa turan jechuudhaan kan shakkaman ammoo miseensota Al-Shabaab 30 ol to'annoo jala oolchi jedha tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyoolessa Itoophiyaadha. Miidiyaaleen biyya keessaa ammoo dhaabbatichaa beeffachuudhaan akka gabaasanitti miseensonni Al-Shabaab 34 ta'an to'annoo jala oolfamanii haleellaa ammoo raawwachuudhaaf qophii isaan ammoo taasisaa turan irratti eegaluudhaan hordofaa turuun opereeshinii naannoo Somaalee fi Oromiyaa waliin ammoo gaggeessuudhaan to'annoo jalas oolfaman jedha. Miseensota Al-Shabaab jedhaman kanneen ammoo to'annoo jala oolan keessaa 10 naannoo Oromiyaa keessatti kan hafan ammoo 24 naannoo Somaalee keessatti ta'us ibsamee jira. Shakkamtoonni miseensota Al-Shabaab kunneen ammoo ayyaanonni amantaa hedduun yeroo gaggeeffamanitti ammoo eeggachuudhaan haleellaa raawwachuudhaaf qophii irra akka turan hordoffii gochuudhaan ammoo akka bira gahamee tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyoolessa Itoophiyaadha himee jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaa fi Somaalitti ammoo haleellaa hamaa raawwachuudhaaf qophii gochaa akka turan eeruu hordoffii yeroo dheeraa namoota 34 ammoo miseensota Al-Shabaab jedhaman kanneen shakkaman to'achuus ibsee jira. Haleellaa raawwachuudhaaf meeshaalee waraanaa akka kilaashii, matarayyaas gama kaanii moortoraa fi rasaasni adda addaattis ammoo to'annoo jala oolfamuu isaatis gabaafamee jira. Itoophiyaan kanaan duraas ammoo miseensota Al-Shabaab haleellaa raawwachuudhaaf gara daangaa biyyattiitti galuudhaaf ammoo yaalan to'achuu ishee irra deebiidhaanis himtee jirti. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa qaaleensa jireenyaa hamaa qaban 8 keessaa sadaffaa taatee argamtee jirti. Akka Business Insider biyyoota Afrikaa 8 qaaleensi jireenyaa hamaan ammoo keessatti mul'ataa jiru tarreessee keessatti Itoophiyaan, Suudaanii fi Zimbaabuwee kan qaaleensi jireenya isaanii ammoo baatii gurraandhalaa harka yookaan ammoo parsantaa 258.40 fi akkasuma ammoo parsantaa 66.1 turetti aanuudhaan sadarkaa sadaffaa irrattis argamti jedhanii jiru. Qaaleensi jireenya Itoophiyaa baatii gurraandhalaa bara 2022 ammoo dhibbantaa 33.6 ture. Baatii bitooteessaa gara dhibbantaa 34.7 guddatee jira. Kunis ammoo akka ragaan Trading Economics damee qonnaa Ameerikaa dabalatee maddeewwan adda addaa eeranitti ta'uu gabaasichinis ibsee jira. Itoophiyaatti qaaleensi jireenyaa guyyaa guyyaadhaan dabalaa akka jiruu fi ol deemaa akka jiru akkasuma gad deebi'aa kan jirre kan hime Business Insider biyyoota Afrikaa 8 keessaa ammoo sadaffaa irrattis argamti jedhee jira. Raashiyaan gootummaa kibba Yukureenii fi Donbaas fudhachuudhaaf akka jirtu ajajaan olaanaa waraana Raashiyaadha dubbatanii. Akkasuma lafti kun ammoo qabamuun garee finciltoota Transnistria jedhaman ammoo kan Raashiyaan deeggartu Moldov keessa jiran ammoo waliin wal qunnamuudhaaf gargaara jedhanii. Transnistriyaan ammoo naannoo xiqqoo karaa lixa Yukureen daangeessituudha. Dubbii ajajaa waraanaa kana ammoo ifatti Kremlin balaaleffachuu ishee wanti beekamees hin jiru. Garuu miidiyaalee Raashiyaa ammoo hedduu wabeeffachuudhaanis gabaafamaa jira. Qondaalli humna ittisa Raashiyaa gaazexeessaa BBC Stevenitti akka himanitti ammoo dubbii ajajaa kanaatis ni ilaalla jedhanii. Yoo dubbiin kun ammoo dhugaatee karoora Raashiyaan torbaanota dhufan keessa ammoo qabattees ni akeeka jechuudhaan himanii jiru. Qondaalli gamtaa Awurooppaa tokko ammoo Reutersitti akka himetti Raashiyaan torbaan dhufu keessa haleellaa kibba Yukureenii fi baatti ammoo gaggeessitus cimsitee itti fufuudhaaf jirti jechuudhaan himanii jiru.
kibba Yukureen qabachuun ammoo hulaa gara tiraansiitiraatti baanu bira tolchuudha jedhan. Naannoo uummatni afaan Raashiyaa itti dubbatan biraan ammoo keessatti cunqurfamaa jiranis jedhanii jiru. Hoogganaan biyya Raashiyaa Puutinis akkasuma ammoo himata wal fakkaataa dhiyeessaa turanii jiru. Garuu ammoo ragaa kennanis hin qaban Puutinii. Uummanni afaan Raashiyaa dubbatu Yukureen keessa ammoo cunqurfamaa jira jedhaa ture osoo ammoo lola kanaas hin eegalin